sorry dinkinesh kan dinkineshi nammo wala loon qaba jedha irti durga fasin kristana birkinesh jedhe amatu wallahi birkinesh yero jedhe wayyati mundi duino wat amma garu birkinesh kan anta jette sim de birkinesh male amma male abdi kan itu birkinesh itu ni qabdo amma male amma ta ayu jetta amma male birki ante talaha mal bede ke kasa direfon dana de shono mandani ijoolleen simus na salwaate tala ijoolleen simus tala mana report di baraasi ijoollee keessa ay tala ese deemte ni bitaat ilaalu lake abdi sammaata na mana keessa jira moo ilaalu lake inna keenya jira obbira barbaadu Ali mana di human di saya gabe ti mal furate mana gale jamal to mana gale je tim par bi ka di mal shiro festali da furate shiro furate mana galta mana festali da amira malu furate galta festan man shiro furate galta yo apuran sanu mujurate ko ba festala gurracha shiro furate mana galo مسكينة والله يريش لك أمين برو مسكينة جايبة طيب دنقناش جرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجيني رب بالله سوجنا تاتو أمي بقى نقال افتانيني ومسينسون نغاري شايدا أكسبالي غاري شايدا لورتا ورطاتاني ani re wala ro gabardu shi kabade hinjira mata dore wala ro kiya yo kanerka wala ro kiya zirenya kafe umma wana jecha dore bi wala ro tin kan dabar sota yo kini mo amale wan tajiru kan okke satti amma tuta الله أكبر الله أكبر maqaa rabbiitiin waan keessa nu baase rabbii paaster nin jedhanii maqaa moggaasanii paaster nin jedhanii maqaa moggaasanii waan sobaanii nu alkaan itti erganii du'aanii kaastuu dhaqaa booda sanqotaa kensiif kennamee humna qotiyooti nun jedhan wayyoo abjuu koo keessaa nutti dubbatanii alkanuma kaleessaa wayyoo nan salphadhee yaa maqaa paasterii jireenya koo guutuu geggeessitu haarii abbaan kan koo maqaan isaa daabiloosiin hin jaalatu dhugaa rabbii si sobaan na qabee ija koo na jaamseera harka koo na hidhee kan isaa na taasiseera wayyoo yaa dubbii ta'e jireenya gadhadhoo maaltas na fidee gadhisee karaa rabbii hubadheeraanii wajjin koo kun qaaniidha zarabbii duratti ani subbamtootadha dhugaarra jaajee sobaan dhaloota jaamsee ergamaa rabbii arraba koon salphisee mootummaa gaannamittis gad of deebisee mana duwwaa keessaa oliif gadi taa'ee utaalee wayyoo bagambaree akkan salphattuu ta'e yommuu du'aan diduu baay'uma tokkoon naa'ee dakon qotee itee hunduu natti kolfee anis hojjechuu dadhabee boqoo koo buusiyaafee lamuun deebi'u andaraasa duwwaatti itti dhiiseera adeemuu dirree salphinaatti lafa sagaagalummaa awwabboolaa waalichaa mana dhagaa namnis ta'e achumatti dhagicha jette paaster kaasuu dadhabdee du'a boollo yammuu ba'uu diduu kanaaf yaa warra garee paasterii jira al tokkicha kana akkanarra nu baraarii nu deebisi maaloo jedhaa kadhadhaa deebi'aa karaa rabbiitti seexanni yeroo hundumaa gonkumaa sin jaalatu amma garbicha isaa taatutti inni kan simatu sana booda inni wajjin isaa karaatedha gidiraa faajjoon isaa baay'ee cimaadha karaatti si salphisaa waara sitti uwwisaa daandii rabbii irraas duwwaatti si hambisaa
yoo soba jettee kunoo dhagayii miidiyaatu odeessaa kun waan keessa dabarreedha waan keessa jirru torbeessin hin geenya kan keessaan waaseef rabbiif galanyaa ta'u balaloon kiyyaa asumarratti xumuraa odoon gargar dhiifamaa galatooma. Maashaallah. Torban dhufu kana caalaa akka dhukkee kaaftatti itti qophaa'e kottu itti kadhatame janii zeeta gurguratu kuma kudhan itti jeyi. Zeeta qarshii 300 kuma kudhan gurgura ifi sooreysa ta'a miskiina iyyumma fita itti kadhatame jedhu yoo gaafatan maqaa. Jeyi itti idaadhu kottu. Namni dubbiin kun haqa jettaan simaan ammoo. Maallaqa qabdamsiyoodha nyaadhaa malee hin dhaqinaa bakka kanaa jettaarachi. Kana bootee walaloo balleessu deemtaan. Baarakallahu fiiki dinqinash baarakallahu fiiki rabbiin barakaa si haa godhu. Ulfaadhuu siin jenna rabbi si haa dabalu maashaallah tabaarakallah. Ijoollee jajjaba ijoollee barumsa keessatti illee jajjaba maashaallah. Yeroo dheeraadhaaf nu mormaa turte dinqinashi. Wallahi dhugaa dubbachuu gaafa isin shaadaa qabattu na ajaa'ibe injirulleedhaan gaafa isin shaadaa qabattu ijoolleen maxxansanii jennaan piraankii wahii faasee eeyyoo hin amanne. Subhanallah rabbiin abbaa barbaadeef hidaayaa kenna gaafa siin nu mormitu nu obsa inshallah hundayyuu nama hundayyuu hin galchina inshallah obsa akkasumas nu tura gaafa siin nu mormitu jechuun dhugaadhumaan keessuma siitiin jaalatti kiristaanummaa dhugaa dubbachuudhaafi booda subhanallah rabbi laaffisee fi islaamummaa qabatte eega qabatte immoo cina osoo hin taane maashaallah tabaarakallah gadhaabbattee baratu jirti rabbiin barakaa haa godhuu fi jabaadhuu siin jenna dinqinash birqinash rabbiin barakaa siif haa godhu rabbi illee beekumsa siif haa dabalu qur'aanaaf hadiisa illee rabbiin qoma kee keessa walitti siif haa qabu jabaadhuu siin jenna obboleetti keenya. Namoota bulayyan ammoo hundi keessanu namoota ol ba'anii akkasii sagantaa nu dhiyeessan kana fooloo godha akkasumallee waan qabdan jajjabeessuu amileettaruu hin dagatina jazaakumullahu khayra jenna amma ammoo dhaqeen maqaan haadha baqaluu jawbarii siidhaaf moggee paastaraliin isii moggaate. Isinit ati baqaluu dinqinash tayyattu tageessumaa mi dinqinash. Lakki ati baqaluu tokko jira barkan kan siidaa mililik fakkaatu wahii. Tokko kan siidaa mililik fakkaatu wahiiti bara ati baqaluu. Namaaf irraa lauleen galan taanu taannu kutte Itoophiyaa deemanii amma kan mana lama uumamaa akka lafa raakreesseetuma kophaa isaa achi keessa galee jechuudha. Maa dinqinaa? Maalatee baaqaluu wajjin waan naana miti jechuun mana haadha baqqaluu wajjin waan haadha baqqaluun intala ishiiti ati immoo jedhaan kanaan. Waan mana walii jechuun namni ni jiru. Eewa tokko jedhanii lafaan ortodoksii waan ta'eef wajjin lallaban turan. Ajeera jedhanii Ada bakaluu ini sana rabbi ni siapa jadi. Astagfirullah. Malah ya itu talah rabbi siapa jadi. Ayye amma mo kaniti antu. Shamarana fakkaati safa jirta. Ayye dinqilee si buusa dhiifama. Saami dabareen qatarraa eeggate taa'u jira. Safa jirta. Ayya keessa raan fagaanna jaaniiti mana ifu mugura laaluuf naan jaaniiti sababa santiin as keessa laaleef asuma keessa gareesse amma silaas jiruu yookaan hin jirtu yoo rakkoon jiraate bichaadhaan ittichi dhagamame hayya namoonni warri isin waammee isin dhabne isin buusna dhufama ergattee jirti jaalleen illee dhufteetti kireeza akkanuma nuu tureetti.
كان من نوتر كريزي فيها الشجال لي أبد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم جرتنا قادا؟ ريادة. بغنا قان دفتي. بغنا قان يجن. مالي كونكشني أفورا رئيسي نمو. هاي أفولا وغاتي. لقمتي كانوا ولدك. هاي أما سيسراوي؟ إيه مصر تيرا. جاب دي وجهي نجيب جاب دي أبو رجاب كده أنا ما جاب دي جوالا جاب سيدنا ربي إنجليزي ماله. هاي سيم جاوا أما تفودا نسا؟ هاي جل كبورة؟ إيه ينجل كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والركابة في كباك اللي تفها بيفتو. السلام عليكم جدي أكم فيما جرتو. والريكومنتيس كان أنجز سرت الباتني الشمار كفوني بغنوف جراتني. هولوني يسوس جرتو فيالسيني باتاو. بكو بجرتني تنغان كو سناغاو. والرسلي تيوس كبرا مريما. سلام جدير نغاكو تنافيما. warroon akka baacaalii dhedheeroon addunyaa irraa warri gaggabaabanis jirta iddoon darraa warri fufurdaanis kan geessan amma roottoo warri qaqal'aanis kan geessan amma baattoo warri silkii aayifoonis kan qabattan nookiyaa warri Itoophiyaas taanaan jirtan dachii Eeshiyaa kan sooressa taatanii qabdan furtuu makiinaa warri iyyeessas taatan kan qabdan furtuu manaa kan gamos ijaarrattan kan qabdan mana godoo warroonni faallaa keenyas hiriirtan jala abdoo warra fuuroraas taanaan qabdan afuura reeddii walaleessituu jaalleen ashamaa siniin jetti ergaa afuura reettiin gidduudhaan sinitti himaa wanti isheen natti himte garee kasaaraaf dhimma gurra keessan qabadhaa warri garee shahaadaa iccitiidha waan ta'eef ilaarraa of eeggadhaa ilaanii akkanaan jette yaa warra garee kasaaraa maal hojjettu sin asii taa'ee sin taajjabaera dhaqxaniin banattanii garee mataa keessanii guyyaa kamisa galgalaa deemtaniitti tol geessanii akkas jechuudhaanis maqaasaa moggaafattu. Garee kasaaraa jettanitti waamaaraa akka isaanii waa'ee Yesuusis ibsaa haala gaaziteessaanii akkas jettee natti himte ammuma yeroo dhiyootti kunoo akkas jechuudhaan afuurri reetti garee kasaaraaf ergaa ishee dabarfatti. Dhaamsa afuura reetti walitti himaa dabarsaa. Garee shaadaa akka dhageenye warri caalu rasaasaa kan gurraaf ijji isaanii iddoo hundatti argamu. Yoo dhoksaan dubbatanis jalaa ba'uun hin yaadamu. Dubbiitti achi deebina dhiisnee waa'ee isaanii. Yoo deebii na gaafatte reettiin maaliin jedhaani. Dafaa mari'adhaati deebii keessan natti himaa. Na eegaarti waan ta'eef ariifadhaa kaanamaa. Wayi falli koo maali gaana dhaga'ani jarri. Ijaarsa keessan diiguuf taankiidhaan dhufu borii. Anfiroottan keessaniif maatii keessan hundaa fi carraa gaarii isiniin jechaan jajjabina hawwaa fi kan sodaanne son hafne kunoo dhukaasnee galee garuu sin keessaa namni tokko sodaa majiraaf jecha ijjisaa garagalee tabbarra dhaabbatanii meeshaan shillaalu gadi yoo jiraachuu barbaadde xaxaxxuu asii badi ijji nagaawwan nu argu chaa'oo siniin jenne sintuu didee maal godhu nama hedduu tarka kenne. Haleellaan achi ka'u cinaayyuu ija ol jala dabarsa. Ilaa waa waliif galla dhugaa addaan baafadhaa. Waa'ee jarattii kanaa Yesuusitti himadhaa. Warri Mariyamis taanaan amantan Minilikiitti. Sinirraa dhowwachitti. Isaa irratti sinaa irribatu Joon jesse otoo inni rafaa jiru Israa'eliin bobeesse. Inni Israa'eliin eeguu irrafu akkamiin waaqa jennaan yeroo inni irribatti kufu. Iccitiin rafiitii isaa yeroo inni natti himamu waa'ee warra Israa'elii yeroo achi dubbatamu
Yesus akkanaan jedhee gurjaawwan buleef torbee osoma taa'ee muguun hirribnachi na qabe yeroo hirriba kuufa Israa'eliin gallaale gubattee yoo isheen fakkaattu tilee waan rafee achiin badee dhiifamas hin gaafate maal godhu silattu Israa'eluu lukku gurree fakkaatte dogoggoruu waan jiru irra darbaa fi biyyaa kan waaqan rafne qabdan gammadaa ililchaa iyyaa bashannanuu barbaannaan kottaa laalaa yaafira mataa namicha tokko irraa maandisa guddaa jira garee tokko yaabbatee rifeensa sarraa haame daawwitii isaa keessatti kottaa of ilaalaane akka namni irraan kufneef daarii jira rifeensi daawwadhaan sodaatinaa baay'een jiru bineensi gara naqqantee deemaa hedduutu achitti argama kolfaatii fataa zanaa'edhaa jamaa waan irraanfatte marii silaa akkam goota waa'ee fuurareetti ga'eera waan ta'eef yeroo wal beennamnetti dubbadhu siinan jedha hoogganaa garee kasaaraa waaqni jakee garagalcha arrabas qabeera ittaanaan isaas kottu bareedaa akka jaldeessaa maan jalaan dhowwaatu maaf hin baatu qoodasaa goonni charchi keessaas kottu kan takkaa gad hin baane yaa muluun mastaawwatii boodigaardii malee hin deemne yeroo achi keessaa hoo afuurareetti jetta inni akkatti iyyitu kun adaraa meeqa nyaatta miindaa fudhattu sanaan ittiin deemta mana yaala kottu doktara ta'eera qoonqoo keensi ilaala waan irra ittiin ooltuuf akkatti tatarsaata qasti dhiyaabbee maal taate gurra baadhakka olaatti iyyitee badhaafamtus makiina eessaasii fidu maaloo qoonqoo keetiif kiniina suufii bareedaa uffattee bitattus caammaa shuulii atoo hin jijjiiramtu godhaabbatta iddoo puulii warri qabeenya qabdan maal hojjettu yaa sabaa rifeensa artifishaalii bitaa mataasaatti nuu qabaa mee warroonni sooressaa kan jirtan bira firrii ijjool jala darbeera bitaa fi manasarii fakkaatota jaldeessaa dabalaa ilma namaatti meekaappii diddibaa fi barri kan qaroominaati hoolonni yesus jirtu bakka jirtan natti himaa marga xiqqoo ishee qabna ammumas siniif aama re'oonnis kottaa maaloo baalli nu biraa jireessa harrootaaf fakkaattotas kottaa keessa dhiichisa nu ummanni islaamaa gaaffii qabna mootummaa nuti ilmaan oromoo hoolaa waliin lakkaa'amnee miliyoona 60 moonuun dachaa lakkoofte dafiitii nuuf deebisi akkamiin wal qixxaata ilmi namaaf bineensi nu warra safuu beeku warra aadaadhaan boonu dubartoonni amas akka dhiiraa hin goonu keessumaanuu tokko uffata sagaleen yoo barre malee hundumtu wal fakkaata rifeensa agarsiistee inni artifishaalii eegee fardaa dhaattee maaliif fokkista qaabonna infeenu zamanaawii mee namni bira jirtu meekaappii irraa haxaawi daakuu isheen laaqqattu walakkaa kuntaalaati huuruutti waa dibattee saree dhiigde fakkaatti warri dhiiraa islaamas shari'aa rabbii eegu aadaa isaaniitiin boonu eenyummaa isaanii beeku mataasaa fo'aan deemu miti surreensaa ciccitaa jilbeesaas hin mul'isu koronyoo littuffata gaaffii isin gaafadha warra mataa fo'uu fi gaafa footee guddistu funyoosaa fakkeessitee ittiin nisuufi keessattuu shamarranii qeensa guddifate bareenne gabaarraa bitattanii yoonni isin guddate dinnicha qoffaruufi moo bakka aduu buuftanii shunkurtii ittiin muruufi abbaan kan isa baasu dhaqeemin bareedaa sittistee deemtu maaloo akkam fokkista warroonni babbareedan ijaabaan faayamtanii warri surree uffachuun dhiirota of fakkeessanii warri akka kodheerattan fakkaattanii shimala warri gaggabaaboonis kan taakkoon siniif mala kan ijji fayyaas taanaan ijji gamanaaf gamaa warri sirriinis taanaan tonkolee akka rangamaa shamarree fokkistan kan dibattan meekaappii doktora fayyaas taanaan warra hojjetan pushaappii nagaan naaf tuwaan jedhanaaf jiraadhaa simmatti walaloo koo xumuree baay'ee nagaatti wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام يا سلام يا سلام مالو مانجا رواد مانجا وقبو الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير يا شيخ الله أكبر والله الله أكبر الله أكبر يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر يا أباكو يا ما تعمل ما وين أنا أمني كوني إرفتمو مال قول أردن والله أنا نقول لك مال قول أردن ما تزيد
لا وينك؟ الله رساسة أكنت تدوك وكان أكن ما نجالس سنين تسني لافتن يا مسي Itu kere, itu kere arran dan nama facai wah itu kere. Gam toko, jadi kere kere gam toko ni jadi sih jalan ko itu jadi tari wan sudah ada. يا أبا أنا قال أنا ومن وان قول أنا نقول له وان قول أنا نقول له يا أبا ولا لو كان أنا جسني كان ما رفتني يا أباكو يا أباكو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ربي بركات يا قول والله ربي سيادتك ربي قال من سيادة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا سيد إيه كنب الله